Ooltanii bultanii akkam jirtuun fayyaa keessanii jecha har'as akkuma yeroo kaan egaa mata duree adda addaa irratti barnoota isinii qabadheen dhiyaadhee jira. Barnoonni kun immoo mata duree arfan tokko qabata kanarra gaggabaabseen kaasuu barbaada. Isaanis mata dureen sunis egaa kan jalqabaa bu'aa daa'imni akkuma dhalatetti battalumatti harma hoosisuun jalqabsiisuun qabu kan jedhudha. Daa'imni tokko dhalate sa'a tokko osoo hin guutiin daqiiqaa 30 fa'aa keessatti dafee harma hoosisuu jalqabsiisuun faayidaa akkamii qaba? Maaliif miis gochuu hin qabnu kan jedhudha. Qabxiin lammaffaan immoo bu'aa aannan duraa yookaan silgi qabu. Silga daa'immaniif kennuun bu'aa maalii qaba aannan duraa kan jedhudha. Akkasumas immoo qabxiin sadaffaan harmi haadha tokkoo daa'imni erga hodhee booda osoo tokko keessaan fixiin gara biraatti darbuun maaliif gaarii miti? Maaliif dura tokko keessaa fixee gara biraatti darbuu qaba kan jedhudha. Kan arfaffaa immoo daa'imman ji'a ja'a osoo hin guutiin nyaata bishaanii fi dhangala'oo gara biroo maaliif kennuun hin barbaachisu? Maaliif miidhaa qabaa kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti hordofaa. Qabxiin jalqabaa egaa daa'imni akkuma dhalatetti battalumatti harma hoosisuu jalqabsiisuun bu'aa maalii qaba kan jedhudha. Daa'imni dhalatee sa'a tokko keessatti harma hoosisuu jalqabsiisuun faayidaan isaa inni guddaan ni jalqaba. Of kaltiin yookaan obbaatiin haadharra dafee akka bahu gargaara. Pilaasentaan dafee akka bahu gargaara jechuudha. Yoo daa'imni dafee daqiiqaa 10 daqiiqaa 20 keessatti hodhuu jalqabe akka of kaltiin yookaan pilaasentaan dafee bahuu gargaara. Qabxiin lammaffaan harmi haadhaa akka cobuu fi akka aannan mirgisu gargaara. Qabxiin sadaffaan immoo da'umsa booda haadholiin tokko tokko ni dhiigu. Kanaaf da'umsa booda dhiigni karaa gadameessaa dhufu akka dhaabbatu taasisa dafanii hoosisuun. Akkasumas immoo da'umsa booda battalumatti hoosisuu jalqabsiisuu fi ammaa dafanii hoosisuun danqama harma haadhaa ni ittisa. Danqamuu harma haadhaa kan jedhamu jira. Clogged breast duct kan jedhamu isa kana ittisa jechuudha. Akka harmi aannan oomishee salphaatti gad akka baasu taasisa. Danqameenyaan egaa dhukkubbiin harmaa ni jiraata. Harmi achi keessa turraan immoo infekshinii godhata jechuudha. Kanaaf daa'imni tokko dhalatee sa'a tokko keessatti harma hodhuu jalqabuun faayidaa hedduu qaba. Akkasumas immoo daa'imni akka hanqina giluukoosii hin godhanne taasisa jechuudha. Yeroo duraa harmi haadhaa aannan furdaa kelloo ta'e kan silga jedhamu oomisha. Bakka tokkotti egaa haadholiin tokko tokko silga kana elmanii gatuun jira yookaan diskardi gochuun jira. Aannan silgaa fayyummaa daa'imaatiif uumamaan kan qophaa'e waan ta'eef baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf egaa aannan silgaa kana elmanii gadi naquu yookaan gatuun ta'uu hin qabu, daa'imaaf kennamuu qaba jechuudha. Mee bu'aa aannan duraa daa'imaaf kennuu hin qabu yookaan daa'ima aannan silga dhugsiisuun bu'aa akkamii qaba yoo jenne kan jalqabaan aannan silga daa'imman dhibee adda addaatiin akka hin qabamneef ni ittisa, ni gargaara ittisoo qaama isaanii cimsuuf. Kanaaf daa'imman dafanii harma hodhuu jalqabanii silga hodhan dhibeewwan daddarboo kanneen akka qufaa, kanneen akka garaa kaasaa, dhibee adda addaa kanneen kanaaf akka warra kaanii saaxilaman jechuudha. Sababni isaas antiboodii qaba of keessaa. Ittisoo qaama daa'imaa kan cimsu of keessaa qaba waan ta'eef. Akkasumas immoo daa'immaniif akka talaallii duraa uumamaan kan qophaa'etti fayyada. Dabalataanis daa'imni dhibee akka ujummoo hafuuraa yookaan dhibee nimooniyaa jechuudha. Garaa kaasaa fi kan kana fakkaatan yoo qabaman dafanii akka fayyan yookaan dafanii akka irraa baraaraman akka dhibee kanarraa bilisa ba'an gargaara. Tokko akka dhibee kanaan qabamni gargaara. Lammaffaa immoo erga dhibee kanaan qabaman immoo akka dafanii fayyan taasisa jechuudha. Silga dhuguun. Dabalataanis immoo daa'imni bobbaa jalqabaa jechuunis meekooniyem kan jennu akka garaasaa keessaa dafee baasu taasisa. Meekooniyem garaasaa keessa yeroo dhalatu bobbaan jalqabaa meekooniyem jedhama. Kan akka dafee baasu taasisa. Harmi haadhaa tokko osoo hin dhumiin gara biraatti dabarsuu miidhaa akkamii qaba? Yookaan immoo daa'imni harma hodhuu jalqabee tokko keessaa osoo hin fixiin gara biraatti darbuun gaarii mitii maaliifidha? Kan jedhuu fi aannan harma haadhaa qabiyyee adda addaa qaba. Kan dura bahu garri caalumsaa bishaanidha. Bishaan kun dheebuu baasa. Kan booddee dhufu immoo gosa nyaataa adda addaa qaba. Gosa nyaataa pirootinii, kaarboohayidireetii, faatii kan jedhamani. Kanaaf harma tokko keessaa aannan gosa lama baachuudha. Kan jalqabaa bishaanii kan dheebuu baasu, kan lammaffaa immoo nyaatadha. Nyaanni sun immoo daa'imaaf hedduu barbaachisaadha, sooratadha jechuudha. Aannan duubaa dhufu kun fedhii soorata daa'imaa guutuu fi kan beela baasudha. Daa'imman yeroo hodhan harma duraa hanga xuuxee duwwaa ta'utti, hanga keessaa qulqulleessutti isa hoosisuun erga sana keessaa fixee booda gara biraatti dabarsuudha. Malee osoo tokko keessaan fixiin tokkotti darbuu hin qabu. Yoo tokko keessaan fixiin gara biraatti darbe kan dura jiru bishaan lamaansaa keessaa bishaan qofa dhugee nyaata kan jalatti hafeen argatiin hafa jechuudha. Kanaaf tokko keessa sirriitti ficcisiisaniiti kan gara biraatti darbuu qaban.
Qabxiin arfaffaan daa'imman ji'a ja'a osoo hin guutiin nyaata, bishaan, dhangala'oo biroo kan kana fakkaatan kennuun miidhaa akkamii qaba kan jedhudha. Haadholiin tokko tokko ijoolleen dafanii ji'a afur ji'a shanitti nyaata hin baran taanaan booddee hin rakkisu. Dafanii nyaata hin jalqabani kan jira uummata keenya keessa. Ji'a afur ji'a shanitti nyaata hin shaakalan taanaan booddee shedhanii nyaatan kan jedhan tokkotu jira. Kanaaf dursanii jalqabu. Haa ta'u malee ji'a ja'aan dura daa'immaniif nyaata, bishaan, dhangala'oo waan kamuu kennuun miidhaa mataasaa qaba. Miidhaa sana keessaa kan jalqabaa daa'imni dhibee garaa kaasaa fi dhibee birootiif saaxilama, dhibeewwan daddarboo tokko tokkoof. Akkasumas immoo ji'a ja'a osoo hin guutiin nyaata biroo kan kennameef aannan harma haadhaa guddinaa fi fayyaa isaatiif barbaachisaa akka ta'e akka hin arganne taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf nyaata biroo jalqabee aannan harma haadhaa dhaabee faayidaa harma haadhaa sana dhaba. Dhibee daddarboo adda addaatiif ni saaxilama. Garaan daa'immanii xinnaa waan ta'eef al tokkotti baay'ee hodhuu hin danda'anii. Kanaaf egaa ji'a ja'aan jalqaba amma garaagarummaa sa'a lama sadiidhaan dafanii hoosisuu akkasumas immoo yeroo daa'imni dabalataan hodhuu barbaadu hoosisuun barbaachisaadha jechuudha. Ji'a ja'aan jalqaba garaachiif mar'ummaan daa'immanii reefu guddataa kan jiru waan ta'eef aannan harma haadhaa immoo garaacha daa'immaniitiif salphaatti kan wal baru, salphaatti kan bullaa'uu fi uumamaan akka aannan harma haadhaa garaacha mar'ummaan daa'immaniif wal simu hin jiru jechuudha. Kanaaf ji'a ja'aan jalqabaa aannan harma haadhaa qofa kennuudha. Harma amma hoosisuun akka aannan cobuu fi akka oomisha isaa dabalu taasisa. Kanaaf salphaatti akka mirgisu gargaara jechuudha. Haati yeroo dhukkubsattullee hanga danda'ametti elmitee daa'ima ishee hoosisuu qabdi. Gabaabsee qabxiiwwan arfan tokko kaasuu yaaleera. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii qabaannaan koomentii jala kaa'aa. Turtii gaarii.